Akkam jirtu maatii Odaa Elektirooniks guyyaarraa akkaataa kamitti bilbila keessan yookaan ismaartifoonii keessan harka tokkoon fayyadamuu akka dandeessan isinitti himaa. Haa jennu amma bilbilli kan koo iskiriiniin isaa 6.5 inchiidha. Naannoo 6.7 natti fakkaata. Bilbila kana amman harka tokkoon duwwaa 9 jedhee amma yoon barreessite baay'ee na rakkisan 11 4 3 yoon jedha ta'ee baay'ee na rakkisa harka tokkoon kana barreessuun. Garuu tooftaan ittiin kana gootan jira. Maali tooftichi? Tooftaa kana isinitti agarsiisa gabaabumatti. Amma yoo tokko kana naa xiqqaate immoo ilaalaa. Iddoon barbaade gahee barreessuu nan danda'a. Amma karaarra deemtanii yeroo harka tokkoon bilbila yeroo fayyadamtan yerootti isin harka lamaan fayyadamuun sin rakkisutti jechuudha. Dirqama harka lamaan tuttuquun dirqama miti waan ta'eef gara tokkotti iskiriinii bilbila keessanii gara mirgaatti yookaan gara bitaatti jechuun harka bitaatiin yookaan harka mirgaatiin yeroo fayyadamtan jechuudha. Amma akka kanatti fayyadamuu dandeessu. Innis akkaataa kamiin kana hojjettu kan jedhu isinittiin himaa. Ilaalaa harka tokkoon seetingii keessa galuu dandeessu barbaaddanii waan barbaaddan harka tokkoon waan barbaaddan hojjechuu dandeessu. Akkasiin garuu sirriitti argitaniif amma guddiseen isinitti himaa. Seetingii keessa seentu. Seetingii keessaatii eenyu keessa seentu advance future kan jedhu kana bantu. Advance future keessaatii one hand kan jedhu barbaaddu. One handed mode jechuun harka tokkoon yeroo qabattan maal ta'uu qaba kan jedhu jaana ishee keessatti sirreeffattu. Ani amma fakkeenyaaf double tap home button kan jedhu irratti godhadheera. Warra barbaadan immoo corner irrattis jira wantoota garaagaraatu jira. Kana cufuu banuu dandeessu. Amma yoo kana banattanii yeroo bantan maal rakkeeffattu ani fakkeenyaaf akkanaa salphatutti allama yoon home screen tuqe kan waan handid naa ta'uun godheera seetingii isaa jechuudha. Jalqaba garuu waan handid mode kan jettu kana on gochuu barbaachisaa jechuudha. Amma akkuma isin argitanii ani akka kanan godheera yoon harka tokkoon akka kana tuqee isa booda maaltu naa dhufa akkuma ani waan ani barbaade harka tokkoon barreessuu yoon barbaade hojjechuu waan barbaade viidiyoon barbaade banuu waan barbaade gochuu nan danda'a jechuudha. Amma harka tokkootiin waan bilbila kanarra jiru hojjechuu nan danda'a. Konnekshinii banuu, cufuu, yuutuub maal jechuu akka barbaade nan danda'a harka tokkootiin. Harka tokkootiin nan danda'a jechuudha. Agartanii harka tokkootiin fayyadamuu nan danda'a waan barbaachisaa ta'ee jechuudha. Akka kana kanaaf isin harka tokkoon akkas gootu. Isa keessatti argattu setting achirraa future advanced mode achirraati advanced future kan jedhu keessatti argattu. Achirraa waan handidii kana tooftaa ittiin sinii salphaturra keewwattu jechuudha. Kanumadha viidiyoowwan kaan akkasuma gorsoota tokko tokko sinii qabna waan ta'eef YouTube keenya subscribe gochuu hin dagatinaa. Odaa Elektirooniks kan jedhu YouTube keenya subscribe gochuu hin dagatinaa. Akkasumas Facebook keenya Telegram keenya nu hordofaa. Odaa Elektirooniks jettanii afaan Oromootiin odaa jettanii yoo barreessitan sinii dhufaa. Kanadhaa subscribe godhaa. Gorsawwan garaagaraa qabnaa. Akkaataa kamitti bilbila keessan akka fayyadamtan qarshii akkasiin jalaan finne wantoota garaagaraa isin gorsinaa. Galatoomaa.